لا وانين إيران سيدي بيا رجفتا قافدر درجيدا نفتنيا سندورا إلى عند درجيت نفتنيا جاماتوري قافو يا ندا TPLF جاماتوري أولانتم ماران إساني بولشاتوري قافد إلى عند قامي ليك عند درجيت أولانتم ماران أمارا بولشاتوري أما أولانتم ماران أورومون بولشاجراهي موتوما أورومو تجنن مو إسانوما نونجي موتوما أورومو تجنن خانا غافين خي غودان يو خان موتوما أورومو تجنن غافا ويان دا أمة تي بي ألف تيغريدا أكا غاري تتفايدماني تجاراني نغي نياركتاني بدادا توران أر أورومون بدادا جرا akkuma gaafa Amaara akkuma gaafa TPLF itti baraadhaa jira nageenyatti harkachaa jira kanaafi mootummaan kun mootummaa Oromooti jennee immoo moo siyaasumaan abiyyi deeggaruudhaaf mootummaa Oromoodhaati jenchaanii jirra moo kanaa ol waa yaadameetu jira ani kanaa ol waa yaadameetu jira jee namoota sangaafiti akkuma jirtu qabadha warri kaabaa kuni dubbiin deemaa jirtu dubbii seematiikii fi kushatiiki malee dubbii Oromoo fi Somaalee fi Amaaraa fi Tigree fi kanaa miti jarri silaa akka diinummaadhaatiin waan siyaasaa wajjiinuu haasa'uu hin dandeenye carraan fuuldurallee ka jiraatu hin jiru jenneeti amanaa turre akka wal dhawaa turanii wayyaananii fi Eertiraanii fi Amaarri iuma awwagguma shanan kurnan dabre kana keessa jechuudha the last 10 years silaa walitti dhufanii fira hin tan maaltu walitti fira isaan godhaa jira seemetikummaa saniitiitu isaan walitti fira godhaa jira nuti garuu asii wal nyaannaa jechuudha kun Somaalee kun Oromoo kun maarree jennee as jala wal nyaannaa jechuudha kana bira dabarree namni laal ja'ammallee waan takka beekaa jarri kun aangoo ni beeka aangoo mootummaatillee ni beeka nama hoogganuullee mi'aa isiin qabdu muuxannootti qaba mi'aa isiin qabdullee ni beeka nama lubbuu isaanii ibduuban jenne beeka wanni as deemaa jiru nama lubbuu isaanii ibduuban jenne Oromummatti xiqqeessanii dubbii kuushatiikii fi dubbii sematiikii addunyaan tun akkasitti warri Yahudaadha akkatti addunyaa tan olii gatoofaa jiran laaltanii gartan so kanaaf ol fageessaa laalaa mootummaan ilaalcha gartee sirrii tokko qabatee osoo sabaan hin taane heeraa fi seera namayyuuf walqixaa tokkoon konstituushinaan biyya bulchuun itti fufamuudha qaba abiyyi kana jijjiiraa jira yes akka jijjiiraa jiru jijjiirama adda addaa kan ofirratti ilaalee harkaatiin ni mul'ata gaafa inni waggaa kudhan booda namni biyyattii tana biyya malee waan saba maqaa juu hin kaasuu okay galato madero jee dubbachaa ture ni yaadattani kaasuudha galato madero waa adda addan jirru yaaduma wal dabarfachuu jirra mootummaalee Itoophiyaa keessa dhufan mootummaan gosatti hin yaamamne mootummaa Hayilamaariyaam Abiyyi dura ጠቅላይ ሚኒስትር Abiyyi dura saniitu ittiin yaamamne warra isaatiin yaamamne mootummaan hundi warra isaanii yaamamtii jechuun Itoophiyaa keessa dhufte mootummaan Minilik tan Amaaraatti itti yaamamaa turte ilaa Dargitti tan Amaaraatti yaamamuu turte sanbooda Mallas Zeenaawi dhufe Tigreetti yaamamti maqaan jijjiirame mootummaa Tigree jechaa turan EPRDF maqaansi EPRDF irraanfamteeti maqaa Tigreetiin yaamuu turan maaliif waan isaan godhaa jiraniitu akkasii yaamte maaliif uummata Tigree fayyadaa turan Tigree tujjaaromsaa turan Tigraay ijaaraa turan kanaaf Tigree jaamte amma akkasii dubatu okay xamuuteen xaadero atis fitatte beranis yaasma ya abacha qarumaan hafita dume adero maltat maaf أنا ما جار صدق أنا أبي بترا سريتو بكم كم لا تنقى جار thank you Mustafa bakka hana karkanii barbaade maaliif akkuma mootota amma duraa kasabaan nama bulchuu sana biyyi waan san jijjiiraa jira kanaafu mootummaa Oromoo hin jeenaani mootummaa biyyaati mootummaa Oromoo yoo jettanii akkuma jara kaanii garaagarummaa tokkollee hin qabu jechuudha saniin barbaade galatoo biyyi silama laal akkuma maatii jettee laal uummata kuuf kanarraa Oromoo qofaa miti beekadha amma dhugaa dubbachuudha amma Amaarri gaafa Tigreen bulchaa tursiisan isaanii gaara seenee jira hin jiru isaanii gartee akkana maraatiin jiran gaara seenellee akka gilana adila akka ammaa kana jechuudha amma uummanni kuushkuu yoo silaa
abiyyi kana caalaa gartee amma abiyyiin kun sila akka biyya faranjii kanatti illee sila dimokiraasii illee godhe jarri kun fudhatan waanuma gartee isaan hin ta'iniin alatti yoo gartee uummanni kun bakka aangoo san dhaqee dimokiraasii akka fedhe yoo godheessa. Amma wanni ati isaan yaa'ii jiran uffatuu irraa himte abiyyiin dhugaadha. Dimokiraasii akka faranjii sanii finne garuu sirna isaanii kan duraanii sanirra akka gaariitti amma Oromoo fi uummanni saboonni biraa Oromoon olaantummaa wannaan qabdu akka wannatti akka dhugaadhaan ija sirriitiin wal qixxeessee deeme jechuudha. Garuu rakkoon ni jirti ni jirti. Garuu rakkoon bakki irraa jirtu abiyyi qofarraa miti beekadha. Abiyyi irratti lola hedduutu irratti banamaa ture akkuma inni wanna qabateen kun Oromootu aangoo qabatee jeeti wanna yaa'ee eegalee warri kaabaa. Warri Oromoo keenya kunis wanni kuni mootummaan kuni nama wanna hin fudhatamnee fi yaa'ii itti eegalan. Abiyyiin gamaa gamana jittutti osoo gamana guutaa kanaas sirraachi wanni godhu kanaas sirraachi sossobu biyya kana immoo akka nu kana godhe kana waan namuu haaduu miti jechuun amma biyyattii namni addunyaan hundinuu magaalota akka inni godhe namuu ni argan. Mootummaan amma duraa hundinuu amata jila san bulchitee biyya san mana fincaanii goote malee Finfinnee guddoo sila magaalaa guddoo biyya sanii taammaas magaalaa gudditti wanna Afrikaa Yuunee taatana bakka gartee sagaraatii fi ajaa turte malee amata dheeraa kana bulchanii wanni isaan Mustafa Uguta qofa dubbadhu Finfinneedhaa kaafte san dhiifama naa godhi Shimallitii fi Adaanechii irra dalage sababni biyya isaaniitii ganda isaaniitii dhaloota isaaniitti dalagillee hin jirtu. Abiyyi ammasiin fedhiin Oromoodhaa kaleessa Oromoo qabsaawaa fi turte rakkinni Oromoodhaa kaleessaa suni magaalaalee Oromoodhaa tana magaalaalee Oromiyaadhaa tana diblaayitti godhuu osoo hin taane akkana nu godhutti wanni kaleessa namni gabbee alatti dhumaa tureef wanni gabbee namni qabsaawaa turee fi magaalaa tana diblaayitti nu godhaa Finfinneen diblaayitti nu godhaa osoo hin ta'in Finfinneen handhuura teenya Oromiyaa jalatti haa deebitu biyya teenyaa jechaa turte Oromoo istiin Oromoon Finfinneen Oromiyaa hin taane.